Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo gabaasa tarkaanfilee gooticha waraana bilisummaa Oromoo gurraan dhala tokko bara 2022 isiniif dhiyeessa injifannoolee cululuqaa fi diina baaraksan waliin an naatoo lammiiti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo akeeka ganamaa qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessuuf tarkaanfii keessa deebii hin qabne waraana weerartuu PP irratti goleelee Oromiyaa cufa keessatti fudhachaa jiraachuu jabeesseetti fufee jira. Haaluma kanaan korommiin kibba Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroo gurraan dhala tokko bara 2022 barii barraa qatoora sa'aatii 12 akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaa irraa kaasee hangammaatti gootonni onnee sibiilaa Cibraa Soddon Booroo karaa magaalaa Negellee Boornaatiin ganda simintootii fi karaa laga guulaatiin tarkaanfii akkaan jajjabduu waraana PP irratti fudhachaa jiraachuun beekame. Tarkaanfii jabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhachaa jirutti kan baaragde waraanni PP hooggantoota isheetti bilbiltee shaniin nu fixee jira humna dabalataa nuuf ergaa yeroo jettu hooggantoonni ishee humni dabalataa hin jiru hanga miilli keessan isin baasu baqadhaa jechaa ni jiraachuu odeessi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Gujii Baarran dhaqqabee ni addeessa. Lola kanaan karaa ganda simintootiin ambulaansii lama madoo fireeffa guurrattee gara magaalaa Negellee Boornaatti fiigaa kan turte yoo ta'u waraanni leellistoota sirni Minilik kun shaneen moortarii nu keessa buuftee guddoo miidhamne jechuun walitti dheekkamaa jiraachuu odeeffanneerra. Bifuma wal fakkaatuun abdiin saba Oromoo imala gara Finfinnee milkeessu kan halkaniif guyyaa hojjechaa jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa harruma barraaqa daandii guddaa Itiyoo Keeniyaa wal qunnamsiisu aanaa Bulee Horaatti cufee sakattaa gaggeessuun konkolaataa diinaa sochii dhorkaa jiraachuunis ibsame. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeettis tarkaanfii laalessaa waraana gabroonfattuu Impaayera Itoophiyaa irratti fudhatee jira. Irreef gaachanni saba Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq Buttaan Joobir tarkaanfii laalessaa sirna Minilik irratti kaleessa amajjii 31 bara 2022 ganda Adulaa kan magaalaa Baakkoo irraa deemsa konkolaataan daqiiqaa 30 hin caalle irratti toora sa'aatii 6 akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti fudhateen diina rifaasisee jira. Waraanni shiftaa Abiyyi duula sakattaa waboo fi qote bulaa irraa gibira sassaabuuf baate jajjabee waraana bilisummaa Oromoo rukutamuu gabaasni achi nu ga'e ni ibsa. Lola kanaanis shiftoonni PP 6 battalatti yoo du'an namoonni 6 madoo ta'uu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ibsee jira. Rukuttaa kanaan kan aare humni PP lafa gabaa kamisaa fi sanbateetti qabeenya uummataa saamuu fi namoota nagaa hedduus reebuun baramee jira. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.